barnoota haalaan barbaachisaa ta'een isinii qabadhee dhufe tokkoffaa imo irraa akkamitti profaayilii keenya akka namni screenshootiin godhanne akkasuma akkamitti dhoksuu dandeenya. Inni kaan imo sagalee nu dhageessisuu didee nu rakkise suuraa naaf hin ergu sagalee naaf hin ergu waan jedhu namoota baay'eetu na gaafataa ture. Haala salphaa ta'een seetingiilee kana akkamitti akka sirreessuu dandeenyu waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan mee jalqaba irratti imo irraa akkamitti profaayilii keenya dhoksuu dandeenya akkasuma akka namni screenshootii hin godhanne profaayilii keenya gochuu dandeenya ka jedhu irraa haa eegallu. Sanaan booda sagalee akkamitti sirreessina ka suuraa erguu dide ka sagalee erguu dide akkamitti sirreessina isa jedhus itti darbinaa jechuudha. Imo kanarra erga seennee booda profaayilii keenya tuqachuun gara seetingii adeemna. Profaayilii keessan akka namni screenshootiin godhanne namni tokko tokko suuraa irra ni kaayyata. Kanaafuu suuraa sana akka namni profaayilii isaan screenshootiin godhanne akkamitti goona akkasuma imo ID keenya akka namni hin argine akkamitti goona isa jedhu haa sirreessinu sagaleetti. Sanaan booda itti dabarfanna sagalee sirreessuutti jechuudha. Sanaan booda egaan erga asirra seennee security and privacy ka jedhu ni jira. Security and privacy ka jedhu tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Security and privacy keessa seetingii baay'ee jira. Tokkoon isaa hunda mara isaa isiniif hin dalagaa. Imoon kun seetingii baay'ee qaba waan ta'eef jechuudha. So erga haala kanaan nu dhufe chat and call privacy waliin ilaalleerra call waliin ilaalleerra gara gajjallaatti gadi buune profaayilii keenya loog goonaa jechuudha. Erga asirra dhufnee booda profile privacy ka jedhu asitti argannaa jechuudha. Profile privacy nuun jedhee bakka kanatti arganna. Kanaafuu profile privacy ka jedhu tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Ammallee profaayilii keessa loog gochuuf inni seetingii biraa of keessaa qaba waan ta'eef profile privacy ka jedhu tuquun fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Kanatu inee fuula ittaanutti yeroo adeemnu profaayilii kana keessatti tokkoffaa akka namni screenshootiin godhanne profaayilii keessan dhorkuu dandeessu osoma inni mul'ataa jiru jechuudha. Kanaafuu block screenshot for profile ka jedhu kun ni jira. Isarra tuqanna. Screenshootii akka namni gochuu hin dandeenye mul'iftaniituma akka namni gadi buufachuu hin dandeenye gochuu dandeessu jechuudha. Yoo kana bantanii akkanatti haala kanaan banaa jiraate kana jechuun namni screenshot godhachuu hin danda'u ilaaluu garuu ni danda'a jechuudha. Gadi buufachuus hin danda'u screenshootis sawwarachuu hin danda'u. Yoo kana cuftan garuu namni screenshootii godhachuu danda'a buufachuu danda'a. Kanaafuu cufuu dandeessu jechuudha. Yoo cuftan namni buufachuu hin danda'u. Sanaan booda look yoo gochuu barbaadan profaayilii keessan look profile ka jedhu tuquun yoo haala kanaan banaa tahe profaayilii keessan namni takka arguu hin danda'u jechuudha. Nama kontaaktii keessan nama isin lakkoofsa waliin qabdan qofatu arguu danda'a. Innis buufachuu hin danda'u maaliif lock screen shootii goonee jirra waan ta'eef jechuudha. Yoo kanammoo bakka kana cufaa keessan daalacheessitanii ofii gootan namni profaayilii keessan arguus ni danda'a jechuudha. Kan bilbila keessan hin qabnes kan qabus hundinuu arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo cufuu barbaadan lookii gootu jechuudha. Profaayilii keessan asirra ka bluun jiru kana ka duraan daalachaa'ee jiru ka ofii jiru ni cuftu jechuudha. Yoo cufuu barbaadan akka namni arguu barbaadan akkanatti dhiiftu. Yoo akka namni hin argine barbaadan ni bantu jechuudha asirra. Sanaan booda duubatti deebinaa jechuudha asirra. So inni kaan mallattooleen adda addaa jiru akka namni profaayilii keessan jalaa giiftii kan akkasuma vaakiyuumii wanta adda addaa hin argine akka namni imo ID keessan kontaaktii keessan hin argine gochuu dandeessu. Imo ID keessan my contact jechuun nama isin lakkoofsa walitti qabdanii nobody irra yoo keessan immoo namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha ID imo keessan. So erga kana sirreessinee kan eegan profaayilii keessan jala wantoota adda addaa wantoota dhufan wantoota akka giiftii akkasuma voice clubii isin keessa jirtan wantoota akkasii akka namni argine gochuu barbaannan cufuu dandeessu. Hunda jalaatu jira gajjallaa jiran marayyuu jechuudha. Akka profaayilii keessan jalatti hin baane gochuu dandeessu jechuudha. Inni taanu imoon keenya sagalee dhageessisuu didee sagalee namaa hin ergu akkasuma suuraa adda addaa namaa erguu hin danda'u namoota jedhantu jiru. Sana seetingii keessa seennee waliin sirreessina. Seetingii bilbilarra seennaa jechuudha. Imoos haa ta'u WhatsAppis duraan app permission waan jiru barsiiseen jira. Seetingii bilbilarra seentanii waan marayyuu imo WhatsAppii Telegramii marayyuu yoo wanni akkasii isin dide karuma wal fakkaataan sirreessuu dandeessu. Erga seetingiirra seentanii booda appis ka jedhu kun ni jira. Manni application manni barnaamija hunda as keessa jira jechuudha. Appis ka jedhu kana tuquun gara fuula ittaanutti adeemuudhaan appii kana keessa appii mara bakka takkatti isiniif baasa. Wantoota isin bilbila keessanii irratti fayyadamaa jirtan mara isaayyuu asirratti isiniif baasa jechuudha.
Aappii bilbila keessan jala keessa jiru mara yeroo inni haala kanaan gadi isinii tarreessee alfaabeetiidhaan aadha haga zaatti kaawwan ta'eef mana Imo dhayinaa jechuudha. Imo sirreessuu barbaanna yoo ta'e ka sagalee erguu dide ka suuraa viidiyoo namaa erguu dide kan bilbila yeroo nama bilbilu sagalee dhageessisuu dide sirreessuuf egaa Imo irra dhayinaa jechuudha. Imoon as jira. Imo kanarra tuqachuun gara fuula duraa adeemna. Imo kanarra tuqannee yeroo gara fuula duraa adeemne WhatsAppis barbaannaan Instagramis barbaannaan akkuma kanaan irra tuqnee deemnaa jechuudha as keessaa barbaanne. Ka Imo yeroo irra tuqnee deemnu haala kanaan nu baasa permission ka jedhu ni jira. Aappiin hundinuu permission ni qaba jechuudha. As keessa amma permission hundaa eeyyama kenneen jira. Permission hundaa irraa habaasu amma irraa baaseen jira. Permission ka jedhu kun as nuuf jira jechuudha. Permission jedhee jira. Permission ka jedhu kanarra tuqannee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Permission kanarra yeroo isin tuqxanii gara fuula duraa deemta waa lama qaba permission always not allowed kan hin eeyyamamnee fi kan eeyyamamu. Kanaafuu kan hin eeyyamamne jala warra jiran warra eeyyamamaa jalatti ol dabarsuu qabnaa jechuudha. Mata duree lama jira. Allowed ka eeyyamamee jechuudha. Not allowed immoo kan hin eeyyamamne. Not allowed ka gara gajjallaa jala jiru bilbila sagalee dhageessisuu diduu akkasuma kaameeraa fayyadamuu dhiisuu kontaaktii nama Imo fayyadamuu ilaaluu dhiisuu wantoota adda addaa jiru isa lammaffaan not allowed jala. Kanaafuu gara gubbaatti ol dabarsina allow jala finnaa jechuudha. tokkoon jaraa irra tuquudhaan allow goona jala sana not allowed jara warra jiran maayikiroofoonii kan akka kaameeraa mara tartiibaan haa goonu. Kaalaandarii yoo barbaadan kaalaandarii irra tuyitu allow irra keessu ka jalqabaa irra keessu hundayyuu ka jalqabaa irra keenya ka jalqabaa irra kaa'uun gubbaa irraa duubatti deebina. Ammas duubatti deebi'uudhaan yeroo nuti tokko goone gubbaatti ol nuuf darba. Amma kaalaandariin ol darbe koolloogii irra tuyina. Koolloogii irra tuquudhaan isas allow ka jedhu ka jalqabaa irra keenya. Ka jalqabaa irra erga keenyee booda ammas duubatti deebina. Jala ammas kaameeraa jira. Sadii guunne gubbaatti jechuudha. Kaameeraa ka jedhu irra tuquun ammas ka jalqabaa irra keenyaa jechuudha. Duubatti deebina. Ammas duubatti deebi'uudhaan maraayyuu warra noota allawudii jala jiran gara gajjallaa jiran maraayyuu ol dabarsina. Kontaaktii irra tuyina allawuu irra keenyaa jechuudha. Eeyyama kennaa jirra akka inni sagalee fayyadamuu danda'u waan maraa. Location jira. Location irra tuquudhaan allow all the time ka jiru keenya duubatti deebina. Maayikiroofoonii ka sagalee nu eeyyamu jira. Isa irra tuquudhaan allow only while using the app isa irra keenya ammas duubatti deebi'uudhaan maraayyuu waan achi jala jiru guutuu gubbaatti ol dabarsinaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan warroota achi duubatti deebi'aa allow gochuudhaan warroota jala jiran mara jiraatu haala kanaan gubbaatti ol dabarsinee xumurra. Sanaan booda Imoon keenya sagalee ni dalaga, viidiyoo nama erguu dandeenya, suuraa erguu dandeenya, bilbilaan illee ittiin dubbachuu dandeenya. Permishiniin kun haala kanaan jala isaas heddummaatee nuuf tahaa jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan sagalee keessan ka Imoorraa sirreessuu dandeessu waan suuraa erguu diddaan sagalee erguu diddaan akkasuma aappilee biraas kan haala kanaan isin rakkise marayyuu haaluma tartiiban amma isinitti agarsiise kana WhatsAppis yoo feetan achuma keessa dhaquudhaan permishinii isaa hunda allow irra kaa'uun salphaatti sirreessuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.